Akka Itoophiyaatti filosofiin ittiin geggeessaa turtan HSDP kan jedhu tokko amma afuriitti tureera. Isarra hajal qabnu wantoota arfan amma jettan uummataaf tajaajila ga'a kennuudhaaf filosofii kanatti yoo fayyadamne uummati keenya fayyadamaa ta'a jedhameeti HSDP Health Sector Development Plan kan jedhu tokko amma afuriitti waggaa 20 natti fakkaata waggaa 20f kan tureera amma immoo HSDP itti darbeera. Inni immoo inni tokkoffaan dhumaa jira isatti itti deebina. HSDP kan jennu kun uummata keenya hammam gargaare filosofiin kun eessaa gara kamitti nu fide? Baay'ee gaarii waan gaarii kaastee egaa akkuma beekamu sirni fayyaa baay'ee sirna of danda'e baay'ee sektara baay'ee guddaa fi hojii baay'ee bal'aadha. Imaammata of danda'e guddaa siin qaba. Imaammanni fayyaa akkuma beekamu yeroo mootummaa ce'umsaa bara 1987 kan baheetu haga ammaa isaatiin hojjetamaa jira. Yeroo ammaa kana fooyyessuudhaaf carraaqqiin baay'een taasifamaati kan jiru. Imaammanni fayyaa suni ittisa dhibee fi kunuunsaaf daagina fayyaa irratti kan xiyyeeffatee bahedha. Harka caalu jechuudha. Dhibeewwan biyya keenya keessa jiran bal'inaan parsantaa 80 ol dhibee daddarbaas waan ta'aniif akkasumas kunuunsaa fi ittisaatiin karaa maallaqa qusachuu dandeenyuun qabeenya karaa qusachuu dandeenyuun dhibee hawaasaa hedduu xiqqeessuu hin danda'ama waan jedhameef imaammata irratti xiyyeeffateeti. Imaammanni kun ittisa dhibee irratti xiyyeeffateeti qabee imaammata sana immoo hojiirra oolchuuf sagantaaleen yookaan proogiraam jechuun hin danda'ama bahuun barbaachisaa waan ta'eef akkuma imaammanni fayyaa sun baheetti yeroo muraasaan booda waggaa 5 rool aawut kata waggaa 5 kan hojiirra oolu HSDP jedhamee Health Sector Development Plan akkuma jette kun hojiirra oolee jira. Yeroo 4 kan hojiirra oolee waggaa 5 jechuudha. Waggaa 20 xumuree jira. Sana booda waggaa 5 darban kanaaf immoo HSDP yookaan Health Sector Transformation Plan jedhamee sanaaf kennee jira. Egaa HSDP kun waggoottan 20 sana keessatti hawaasa keenyaaf maal godhee akka jiru waanuma gabaabaa kaasuuf egaa akkuma beekamu yeroo mootummaa ce'umsaa biyya kana keessatti dhaabbileen fayyaa muraasa duwwaatu ture. Kanumtu jiraniyyuu magaalota keessa kan isaan turan. Irra caalaa baay'een isaanii magaalaa Finfinnee fi magaalota gurguddaa yeroo sana jedhaman 3-4 caalee keessa kan isaan turani. Hawaasni Oromoo baay'een isaa baadiyyaa keessa jira. Ammas akkasuma parsantaa 80 ol ka ta'u baadiyyaa keessa jira. Hawaasni kun dhaabbata fayyaa bira gahuun isaaf akka samii deemuutti ilaalamaa ture jechuudha yeroo sana. Kanaaf bal'inaan hojiin dhaabbilee fayyaa bal'isuu hojjetamee ture jira. Sana keessatti uummanni keenya akkuma uummattoota biraa fayyadamaa ta'eera jennee amanna. Bakkaa bakkatti garaagarummaan hin jira. Bakkeewwan tokko tokkotti Oromiyaa keessattuu garaagarummaan hin jira. Oromiyaa fi naannoo biraa keessattis garaagarummaan hin jira. Hanqinuma isaa wajjiniin garuu keellawwan fayyaa ganda hunda keessatti akka isaan ijaaraman taasifamee jira. Buufataaleen fayyaa kan HSDP boodatti deebina waan jetteef kan yeroo HSDP dhuma waggaa 5 jalqaba waggaa 5 darbee kana gaafa ilaallu buufataalee fayyaa 1100 ka ta'an ijaaramaniiti kan isaan jiranii. Jalqaba yeroo mootummaa ce'umsaa buufataalee fayyaa 200 caalan naannoo keenya keessa kan turan jechuudha. Isaan hunduu bakka muraasatti harkaan isaanii xixiqqaa ture. Hospitaalota yoo fudhanne hospitaalota baay'ee muraasa irraatee yeroo waggaa 5 amma hojjetame kana keessa utuu hin galin hospitaalota 25 hin caalle tu ijaaramee jechuudha. Sana booda waan baay'eetu ijaaramee kanaaf amma ta'e facaatii fi waliin ga'iinsa irratti hojiiwwan guddaan HSDP keessatti hojjetamanii jiru jechuun danda'ama. Kana alattis dhibeewwan gurguddaan hawaasa keenya miidhaa turan dhibeewwan daddarbaan kan akka TB, kan akka malaariyaa, kan akka HIV yeroowwan HSDP afran sana keessatti baay'ee gad buusuun danda'amee jira. Akkuma beekamu dhibeen busaa hawaasa keenya baay'ee akka baalaatti harcaasaa ture jira. TB'n garmalee humnaa ol ka'aa ture. HIV'nis akka addunyaatti rakkoo hammaataa ta'ee ture. Kanaaf HSDP keessatti hamma ta'e dhibeewwan kana gad buusuun danda'amee jira. Kana malees immoo akka waliigalaatti hawaasni keenya hirmaannaa sektara kanaaf qabu, dadammaqina fayyaa irratti qabu, barnoota fayyaa baay'ee kennuudhaan akkasumas immoo sagantaa ekstenshinii fayyaa hamma gara gadiitti diriirsuudhaan hawaasni akka dadammaqina horatu waa'ee fayyaa kana akka inni mana isaatti beeku gochuun danda'amee jira. Sanuma keessatti sagantaan ekstenshinii fayyaa paakeejiin guddaan sagantoolee 16 of keessatti qabu HSDP keessatti kan hojiirra oolee haala sanaatiin tajaajilli fayyaa kun mana namaatti akkasii qutaasuun danda'amee jira. Tokkoon abbaa warraa mana isaa keessatti akka inni tajaajila fayyaa oomishatu gochuun danda'amee jira. Dhaabbata fayyaattis hawaasni keenya dhufee tajaajilamuu irratti yerootti sagantaalee gurguddaa kana hojiirra oolchuudhaan fooyya'insi dhufaa ture jira. Egaa akka waliigalaatti uummanni keenya irraati fayyadamee hin jira. Garaagarummaan bakkaa bakkatti jira. Bakka gahuu qabu fayyaa irraati uummanni keenya wanta irraa fayyadamuu qabu hunda garuu dugugee hin fayyadamne wantoonni hedduun kan ilaalaman jiru. Kanaaf sagantichilee fooyya'uun barbaachisaa waan ta'eef gara HSDP'ttis ce'uun danda'amee jira. Garuu akka bu'uuraatti waan gaariin yeroo sana waggoota darban 20 sana keessatti hojjetaman jennee kaa'uu hin dandeenya.
Egaa HSDP irra gara HSDPtti ceenee jirra. HSDP sirriitti ilaalla har'a. HSDP'n already darbee jira waan ta'eef HSDP'n immoo dhumuuf jedha. Filoosofiin itti aanu yookaan immoo imaammati itti aanu maal ta'a kan jedhus ilaaluun waan nurra jiruu fi HSDP irratti baay'ee xiyyeeffanna. Egaa HSDP'n waggaa 4 wayii ta'eera. So waggaa 5ffaan keessa jira jechuudha amma dhumuuf jedha. Isinis akka hoogganaatti HSDP keessattidha kan yeroo baay'ee turtanii. Mee plaaniin kun yookaan imaammati kun xiyyeeffannoon isaa HSDP irraa maal fooyyessee dhufe maal irratti immoo xiyyeeffatee hojjetaa jira? Wale kanaaf karoora guddinaaf transformationii waggoota darban shan yookaan HSDP waan ka jedhamu kana yeroo hojiirra oollu waggoota darban 20 HSDP afran irratti hojiiwwan hojjetaman sirriitti xalamanii turanii maal rakkoon keenya kan jedhu sirriitti ilaallee turre wantoota baay'een fooyya'anii jiru. Karoora kana ammaa kana keessatti waan gurguddaa afur kaasuun hin ta'a jedhee yaadannee jalqabaa dhimma kennisaa jala fayyaa qulqullina qabuu fi walgitiinsa qabu yookaan quality and equity health service ka jedhamu isaarratti rakkoon guddaa ture jira. Waliin gahinsa irratti baay'een hojjetamee jira. Gara uummataatti baay'ee siiqnee jira. Ajandaan fayyaa ajandaa uummataa akka walii galaatti gochuun danda'amee jira HSDP keessatti. Haa ta'u malee qulqullina tajaajila fayyaa yoo ilaallu rakkoo hammaataa keessa immoo turre jechuudha. Dhaabbilee fayyaa keenya keessatti akkaataan itti kennis tajaajila fayyaa si'ataa ta'e hawaasni kan barbaadu yeroo barbaachisaa ta'etti kan kennamu. Akkas dhukkubsataa giddu galeessa kan fudhate yeroo ilaallu garuu sanarraatti baay'ee fagoo waan jiruuf qulqullina xiyyeeffannoo gaashan jedhamee jira. Sana wajjin wal qabate equity yeroo jedhamus garaagarummaan kenna tajaajila fayyaa magaalaa baadiyyaa gidduu jiru baay'ee waaqaaf lafa. Akkasumas dhiiraaf durba gidduutti koorniyaatiinis garaagarummaa gurguddaatu jira. Adaaltiif children yookaan nama gaheessaa fi ijoollee xiqqoo gidduu garaagarummaatu jira. Magaalaa gurguddaa fi magaalota xiqqoo akkasumas baadiyyaa gidduu garaagarummaa gurguddaatu jira. Naannoo gidduu garaagarummaatu jira. Kenna tajaajila fayyaa magaalaa Finfinnee keessatti kennamuu fi godina Booranaa keessatti kennamu kenna tajaajila fayyaa naannoo biyya tokko keessa osoo hin taane biyya adda addaa keessa ammatti wal fakkaatu garaagarummaan hin jira. Naannoo keenya keessa horsiisee bulaa hedduutu jira. Isaan kun giddu galeessa hin arganne hin taane jechuudha. Kanaaf inni kun fooyya'uu jennee qabannee jirra. Equity wajjin wal qabate yookaan walgitiinsa wajjin wal qabate. Inni lammaffaan haa ilaalamu kan jedhame sirriitti irratti yaadame dhimma ragaa seektara fayyaa kanaati yookaan information revolution jedhame ajandaa guddaas ta'eeti kan bahee jiru. Akka walii galaatti ragaa qulqullina qabu. Qo'annoo irratti kan hundaa'e guyyaa real data kan guyyaa guyyaatiin sirna fayyaa wajjin dhaabbilee fayyaa keessatti hawaasa keessatti wanta hojiirra oolaa jiru hin beeknu jechuudha. Ragaa sobaa hedduutu ture. Wanti ragaan qorannaatiin dhufuu fi wanti immoo caasaan keenya walii gabaasaa ture rakkoo guddaa waan qabuuf akkamitti dijitaalaayisaa goonu ragaan funaanamu kun akkamitti sirriitti haa qabamu akkamitti ragaa taa fayyadamnu sirni fayyaa kun ragaa sirrii yookaan disishinii sirriitiin akkamitti haa deemu murtee kennuudhaaf akkamitti haa cimnu kan jedhuutiin bal'inaan ilaalamaa ta'e kan ture ajandaa guddaa lammaffaan. Ajandaan inni biraa kan siiriyeesii haa ilaallu jennee kan nu yaadne ogeessota fayyaa keenya akkasaan kaampaashinii akkasaan qabaatan yookaan quuqamaa akkasaan qabaatan hawaasa akkamitti kabaja gaariitiin haa tajaajilan miira tajaajiltummaa gaarii akkamitti haa qabaatanii koomiin uummataas yoo ilaalle tokko naannoo kana hin jira ogeessonni fayyaa keenya baay'een kan waan gaarii hojjetanii jiru garuu immoo akka walii galaatti immoo yoo ilaallu ogeessi fayyaa keenya isa isatti deemaa jira maal haa deeggaru jennee kenna tajaajilaa keessatti iddoo olaanaa keenyatti kan nuti yaadne dhuma irratti immoo kan siiriyeesii ilaalamu jedhamee qabame dhiyeessiiwwan dhaabbilee fayyaa keenyaaf dhiyaatan kan darbe keessatti rakkoo guddaa ture jechuudha. Wanta muraasa yoo ta'e malee hawaasni keenya dhiyeessii ni barbaadu gama dhiyeessii dhiigaa ta'uu danda'a, dhiyeessii laaboraatoorii ta'uu danda'a, dhiyeessii meeshaa yaalaa, dhiyeessii qorichaa wajjin wal qabatee hanqina guddaa ture HSDP keessatti kan sirriitti xiinxalame. Kun akkamitti haa fooyya'u HSDP kana keessatti kan jedhu wantoonni gurguddaan kun ilaalamanii jiru. Wantoonni baay'een duukaa ilaalama garuu kan hunda walitti hammachuu danda'an dhimmoonni kun bal'aa ilaalamanii qaama kaawwarichaas ta'anii fudhatamanii jiru jechuudha.